waan ajaa'ibaati bilbila keessan irratti amma booda namni naa bilbila eenyu jettanii gaafachuun hafee jira. Sababni isaatis appilikeeshinii lakkoofsa bilbila nama kamiitu ufumaa isaatii maqaa nama sanii waliin nuuf baasutu jira waan ta'eef hanga dhumaatti viidiyoo keenya laayik gochuudhaan warroonni haarawaa taatan Oro chaanaal sabskiraayib gochuu hin dagatina. Gara viidiyoo keenyaatti waliin haa ceenu. Hordoftoonni yuutuubii Oro chaanaalii hundi keessan baga gammaddan baga gammanne. Sababni isaa yuutuubiin Oro chaanaalii sabskiraayibii 1000 galeera. Hordoftoota keenya kabajamoo jalqaba irratti bakka appilikeeshinii irraa buufatan Play Store gubbaanii galtuu jechuudha. Sana booda Truecaller jettanii barreessuudhaan search gochuudhaan hanga inni nuuf fidu ni eeyna. Dura bilbila kiyya irratti buusee jira waan ta'eef amma open jedhee naaf fida. Isin ammoo install jedhee isin dhufa waan ta'eef install gootanii open gochuudhaan keessanii seentu. Who is calling before you answer? Eega nama san odoo deebii hin deebisiniif jechuudha. Nama san nama tokko isinii bilbilee osoo deebii hin deebisiniif eenyummaa isaa beekuu jechuudha. Lakkoofsa saniin maqaa isaa beekuu jechuudha. Kanaaf isin fayyada appilikeeshinii kun. Get started bakka jedhu kana tuquudhaan kan itti aanu isinii dhufa. Haala kanaan nani kanarraa gara Truecalleritti deebistu. Sana booda set as default kan jedhu kana tuquudhaan continue bakka jedhu kana jala kanarraa ni tuqxu jechuudha. Sana booda allow gochuudhaan kana eeyyama ni kennituuf yookaan eeyyama gootanii bira dabritu jechuudha. Haala kanaan eegasii booda enter your phone number jedha. Lakkoofsa kee galchi jedha jechuudha. Lakkoofsa biyya keessanii itti galchuudhaan bira ni dabritu jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa galcheetiin jira. Verify my number bakka jedhu kana niin tuqa jechuudha. Sana booda confirm ni godha. Eegasii booda agree and continue bakka jettu jala kanarraa erga tuutanii hanga inni processii godhu ni eeyna jechuudha. Sana booda success jedhee nu dhufa jechuudha. Let's continue jedhee nu dhufa. Kana booda amma email qabaachuu qabdan jechuudha bakka kana. Fakkeenyaaf amma email qabaa fill in manual bakka jedhu kana ergan tuqee booda haala kanaan emailaa fi maqaa kiyya waliin gad naa fida jechuudha. Yoo ammoo emailaa asirraa duraan ittiin success ittiin hin godhin yookaan access ittiin hin godhin bakka continue with Google jedhu kana tuquudhaan ittiin banuu dandeessu jechuudha. Hordoftoota keenya continue with Google bakka jedhu kana tuquudhaan emailaa yookaan akkaawuntii biraatiin banuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kunoo haala kanaan na banamee jira jechuudha. Hordoftoota keenya erga haala kanaan nu banamee kana next goonee bira dabrinaa jechuudha. Next goonee sana booda message isaatis Truecaller irra deebisuudha. Set as default bakka jedhu kana ni tuqna. Eegasii booda haala kanaan irratti erga deeffannee booda kana amma leetar goonaa jechuudha. Bakka naam goonu leetar goonee bira ni dabrina. Haala kanaan jechuudha. Amma lakkoofsa nama iddoo bilbilaatti galchuudhaan lakkoofsa nama hin beekne ittiin laallaa jechuudha maqaa. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa wayii galchee mee lakkoofsa hin beekne jechuudha. Amma lakkoofsa kana hin beeku itti galchuudhaan maqaa isaa akkaataa itti ilaaluu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana barreessee jira irratti gadi bilbilaa jechuudha. Kunoo maqaa waliin naa fidee jira jechuudha. Maqaa hin argitu afaan Amaariffaatiin barraa'e malee maqaa isaa kunoo haala kanaan naa fidee jira jechuudha. Irratti na harka bilbilamee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo maqaan isaa kanaa jechuudha. Maqaa isaa Araqeqeel Kaayiru kan afaan Amaariffaatiin jira jechuudha. Haala kanaani isa kana set as default bakka jedhu kana tuquudhaan bilbila keenya irra ka duraan ture irraa Truecaller irra deebisna jechuudha. Eegasii booda haala kanaan gochuu dandeenya jechuudha. Mee ammallee fakkeenya lakkoofsa biroo aad goonee ilaallaa jechuudha. Duwwaa 9 yashee duwwaa 9 erga goone 50 60 lakkoofsa biraatti galchina jechuudha. Eegasii booda irratti bilbilaa jechuudha. Eegasii booda gariin isaa maqaan qabu
garii maqaan qabu harki baay'inni garuu maqaa sirriitti qabaachuudha waan kijiba hin qabne. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa kana itti galcheetiin jira naaf bilbilee jiraachuudha inni reefii ani irratti bilbile sun naaf deebisee jira jechuudha. Mee amma jalaa kaasee waan inni jedhu laala ansar godhaachuudha. Mee jalaa kaasa baay'ee waliin haasaa ture sagalee isaa tun dhagaamne malee kuno gara daqiiqaa takkaa fi wayii sakandii wayii waliin haasaa turre jechuudha. Araqeqeelii maqaan kee jedheeni ture ani maanno afaan amaariffaa qaaqa afaan isaati afaan isaa naagaluu dinnaan bira tare jechuudhaan cuma irratti cufe jechuudha. Sana booda afaan isaan dhibeennaan irratti cufe eegasii booda irratti cufe jechuudha bilbila. Eegasii booda jalaa ba'ee haala saniin akkasitti maqaa isaallee laalee jechuudha lakkoofsa sanii. Mee lakkoofsa biraa ammallee iddoo duwwaa kana galchina. Fakkeenyaaf duwwaa 9 22 21 45 52 irratti bilbilaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma kunoo akkuma argitan Joonii Abarraa jedhee fida jechuudha. Maqaa isaa akkanumatti isinii fida jechuudha. Nama isinii bilbileellee ta'e lakkoofsi isin asirratti barreessitanillee ta'e ufumaa isaatiin maqaa nama isin hin beekne san appilikeeshiniin kun ufumaa isaatiin maqaa nama sanii waliin isinii fida jechuudha. Hordoftoota keenya appilikeeshinii hedduu bareeda tokko akkasuma fakkeenyaaf waa abbicha lakkoofsa bilbila maqaa isaa argattan kanatti jechuudha. Lokeeshinaan jechuudha bakka inni jiru bilbila kanaan bakka inni jiru laaluu ittiin dandeettan viidiyoo biraa keessatti qabadhee waliin ilaalaa jechuudha. Appilikeeshinuma kana keessa jira jechuudha. Siistamni sunis appilikeeshinuma kana keessa jira. Viidiyoo biraa irratti hojjedhee waliin ilaalaa jechuudha hordoftoota keenya. Akkasumas appilikeeshina kana keessatti ammas miiseejii jira jechuudha. Miiseejiidhaan tekstii nama walii barreessuu ni dandeetta jechuudha akkuma kaawwaniititti jechuudha. Akkasumas kontaaktiiwwan bilbila keessanii irratti lakkoofsan isin duraan hin beekne irratti baay'ee isin fayyada jechuudha. Appilikeeshiniin kun maaliif jettan fakkeenyaaf nama tokko kan isin hin beekne yeroo baay'ee isin bilbilee maqaa fa'aa isin dho'isu jira waan ta'eef kanaafuu appilikeeshinii kana keessatti faayidaa guddaatu jira. Itti fayyadamaa isiniin jenna. Appilikeeshinii hedduu takka barbaachisaadha isiniin jedha. Yeroo gabaabaa keessatti sabiskiraayibiin keenya 1000 takka dabree jira jechuudha. Hedduu takka galatooma warroonni nu hordoftanii fi akkasuma warroonni viidiyoo keenya laayik gootan ammas daran akka nu hojjedhuuf na jajjabeessaa. Viidiyoolee barnootaa hedduu qabadhee isiniif dhufaa jira jechuudha. Kanuma hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.